YouTube ammas irra deebi'ee seera haaraa baasee jira. Seerri kunis ammoo kan duraanii caalaa baay'ee cimaadha. Garuu wanti ati beekuu qabdu ammallee yeroo qabda. Eeyyen yeroo qabda. Sababni isaas jijjiiramni kun bara dhufu yookaan ammoo Feebruaarii takka bara 2027 irraa eegalee hojiirra oola. Kana jechuun ammoo amma irraa kaatee hanga yeroo sanaatti baatii hedduu qabda jechuudha. Kanaafuu yoo ati yeroo dheeraaf guyyaa tokko YouTube nan jalqabe jettee jirtatee yookaan ammoo guyyaa tokko YouTube baratee YouTube irraa galiin harkadha jettee hawwaa jirtatee guyyaan sun amma ta'uu qaba. Sababni isaas ammoo har'a yoo chaanaal jalqabdee seera amma jiru kanaan daftee monetaayiz godhuudhaan galii uumuu eegalta. Osoo seerri haaraan kun hojiirra hin oolle jechuudha. Garuu Feebruaarii takkaa bara 2027 booda namoota haaraa gara YouTube chaanaal dhufan chaanaalii isaan irraa maallaqa argachuudhaaf ammoo ulaagaan yookaan ammoo seerri YouTube baay'ee cimaa ta'a. Amma maal turee booda hoo maaltu jijjiirama? Mee teebila armaan gadii irratti waan amma jiruu fi akka haaraatti abdeet ta'uu jiru wal duraa duubaan waliin haa ilaallu. YouTube irratti aarsi bantee maallaqa argachuuf yeroo ammaa namni tokko subscribe kuma takkaa fi akkasumas watch hours yookaan ammoo 4000 valid public watch hour waggaa tokko keessatti qabaachuu qaba. Yookaan ammoo subscribe kuma takkaa fi viidiyoo gabaabaa yookaan ammoo shortii irratti miiliyoona 10 guyyaa 90 keessatti isa barbaachisa jechuudha. Kun ammoo seera yeroo ammaa itti fayyadamaa jirru yoo ta'u garuu Feebruaarii takkaa bara 2027 irraa eegalee ulaagaaleen YouTube kun baay'ee ol ka'uu baay'ee ulfaatu. Maaltu ta'uuf deema? Mee Feebruaarii takkaa bara 2027 irraa eegalee YouTube waan haaraa maal dabala yookaan ammoo maal abdeet godha? Kanaas ammoo gabatee armaan gadii irratti haa ilaallu. Feebruaarii takkaa bara 2027 irraa eegalee namni tokko YouTube irratti monetaayiz godhee maallaqa irraa argachuuf viidiyoo dheeraa yookaan ammoo long form viidiyoo irraa wachaawariin 4,000 ture gara 8,000tti ol guddata. Kana jechuun ammoo osoo 4,000 monetaayiz godhuu hin taane dirqama wachaawarii 8,000 qabaachuu qabda. Viidiyoo gabaabaa yookaan ammoo shortii irraa ammoo guyyaa 90 keessatti miliyoona 10 kan ture gara miliyoona 20tti ol ka'eera. Subscribe ammoo 1000 akkuma duraanii itti fufu. Kana jechuun maal jechuudha? YouTube monetization godhanii galii irraa argachuuf nama haaraa tokkoof caalaatti ulfaata jechuudha. Garuu kun akka ati sodaattuuf miti. Faallaa kanaatiin ammoo akka ati amma tarkaanfii fudhattuuf si kakaasuu qaba. Sababni isaa ammoo yoo ati kana boodallee boru nan jalqabaa yeroo nan qabaa mee hanga waggaa dhufuu haa eegu jettee turte yeroo sana gaafa seerri haaraan kun hojiirra oolu ulaagaalee caalatti cimaa ta'an jalatti YouTube eegaluu dandeessa. Garuu yoo amma jalqabdee hoo ati yeroo kana fayyadamuun chaanal kee ijaaruu kontentii kee qopheessuu audience horachuu fi akkasumas ulaagaalee monetization guutuu irratti hojjechuu dandeessa. Kanaafuu amma gaafiin guddaan ati maal eeggachaa jirta? YouTube automation jalqabuu barbaaddaa? Yookaan brand mataa keetii ijaaruu barbaaddaa? Yookaan ammoo chaanalii faceless yookaan ammoo fuulaan osoo hin mul'atin AI fi automation fayyadamuun kontentii uumuu barbaaddaa? Carraan guddaan ammallee si harka jira. Garuu carraan kun ofumaaf sitti dhufuu hin danda'u. Haatee tarkaanfii amma fudhachuu qabda. Tarii ammallee gaafii kana of gaafachuu dandeessa. Ani YouTube jalqabuu nan barbaada garuu akkamitti akka jalqabu hin beeku jettee of gaafachuu dandeessa. Yookaan ammoo niche yookaan ammoo mata duree kan filadha. Viidiyoo akkamittiin hojjedha? AI akkamittiin fayyadama? Script eenyutu naaf barreessa? Voice over yookaan ammoo sagalee hoo? Thumbnail hoo akkamittiin hojjedha? Channel koo akkamittiin guddisa? Monetization kana hoo akkamittiin godha jettee gaafilee kanaa fi kanneen birootiifis rakkachuu dandeessa. Kun ammoo rakkoo miti. Sababni isaa AI fayyadamtee kana hunda xumuruu dandeessa. Kanaaf ani koorsii YouTube automation AI fayyadamuun chaanal ijaaruuf si gargaaru wal duraa duubaan afaan Oromootiin qopheesseetiin jira. Wantoota YouTube automation jalqabuu irraa kaasee hanga chaanal kee ijaaruu fi kontentii uumuu irratti si qajeelchuu fi hanga chaanalii kee monetaayiz godhuun maallaqa irraa argattutti siif qopheesseen jira. Kanaafuu yoo amma nan jalqaba jettee yaaddu taate website keenya tpulse.com ammumaan tana seeni. Akkasumas waan ani mataa kootiin ittiin hojjedhe irratti hundaa'ee guutumaan guututti viidiyoo kana keessaa argatta. Amma jalqabuu dandeessa. Sababni isaas Feebruaariin takkaa bara 2027 fagoo sitti fakkaachuu danda'a. Garuu yeroon saffisaan dhuma. Kanaafuu hanga seerri haaraan dhufutti eeggachuu mannaa har'a jalqabuu qabda. Linkiin websaayitii keenyaa ammoo descriptionii jala jira yookaan ammoo tpulse.com ammumaan tana seeni. YouTube koorsii filadhu barnoota kee har'umaan tana jalqabe. Carraan kun ammallee siif banaa jira. Gaafiin guddaan carraa kana ni dabarsita moo itti fayyadamta? Yaada kee immoo koomentii jalatti nuuf qoodi.